eenyene baasaa fi ani sanyii leencaatii jirti onneen koo isheen durii kan abbaa koo jedha dargaggoonni. Obomboleettii 22 asoosama dheeraa barreessaan Natnaaboon Nagaasaa Waaqjiraa abukaatoo fi gorsaa seeraa seenessaan abbaa seenaa Arsadee obomboleettii 22. Kutaa 32ffaa kutaa 31ffaa keessatti bakka badhaasaa Huseenii fi obbo Lamuun qabamanitti namni heddummachuu baay'een isaanii dargaggoota Oromoo ta'uu ijoollee yuunivarsiitii irraa dhufaniin namoota muraasaan mormiin kun jalqabee baay'ee guddachaa dhufu. Sana booda xumura irratti haasaa obbo Lamuun dhiyeessan irratti hundaa'ee hundumtuu wayyoo yagamtaa dhabaa, tokkummaa dhabaa, marabbaa dhabaa, alagaa yartuu nama dhaalchisa jechuun weeddisuu isaanii. Mormitoota kana keessaa dargaggoonni gam tokko gamoorra ol ba'anii badhaasaa Huseenii fi obbo Lamuu saggoo irratti baatanii sirba amma armaan olitti dhageessan kana sirbaa irraan gadee daalattii ka'uu isaanii utoo dhaga'aa jirru addaan cite. Kutaan itti aanu maal ta'inna laataa? Kutaa 32ffaa waliin haa hordofnu. Dargaggoonni gama tokkoon jiran sirbaa gamoorra ol ba'anii obbo Lamuu fi badhaasaa Huseen baatanii gadi bu'anii irraan gadee daalattii yookaan kiiloo 4 qajeelanii badhaasaanis sirbuu fi jalqabe barattoonni harkaa fuudhu eenyene baasaa fi ani sanyii leencaatii jirti onneen koo isheen durii kan abbaa koo jedha dargaggoonni isaan baatanii jiranii fi duukaa marsanii jiran hundumtuu sagalee tokkoon ani sanyii leencaatii jirti onneen koo isheen durii kan abbaa koo jedhu daalattiin sagalee isaanii machoofte dhiiticha miilla isaaniin boora taate. Guyyaa lama booda maraatuun wayyaa ciccitaa uffatu tokko kan barattoonni kun jedhan jechaa magaalattii keessa oliif gadi marsaa oole. Durumaan maraataa ta'ee fi isa booda maraateen isaa hin beekamu sirbi afaan isaa keessaa hin buune garuu isa barattoonni yuunivarsiitii kun sirbaa turanidha. Barataa seeraa barana kiiloo 6 eebbifamu tokkotu maraate jedhanii odeessu. Yiddanaq waajjira isaa kutaa isteetii Virjiiniyaa gamoo baarkootirra jiru keessa taa'ee dhimma kana hordofaa jira. Baay'ee rifateera. Baay'ee isa naasise. Bilbila kanaan dura waan Finfinneetti ta'e bagidduun gabaasaa fi ture. Garuu miseensi isaanii aangoo mootummaa murteessaa irra jiru qoratamuu isaa fi namooti abbaa aangoo kanaan filatamanii fi itti dhiyaatan adamsamaa jiraachuu kan itti hime bilbila Meeriilaand irraa hooggantoota isaaf bilbilame kanaadha. Kanaan illee baay'ee rifateera. Kan dugda isa kute garuu sochii isaan irratti jalqabe kana doomsuuf gara biyyaatti akka deemu ajajamuu isaati. Kanaaf isaalli hundi mijaa'uufiin itti himame. Dhaabbata haaraa da'oo misoomaan hundeessine eebbisiifna. Namoota rakkatoo fi gargaarsa kennina. Boondii qarshii guddaan binna. Sababa jedhaniin eebba kanarratti aangoowwan mootummaa akka argaman gochuu qabna jedhameera. Kanaafis haalli hundi mijaa'ee
qarshii guddaa walitti qabamee waan jiruuf hidda naqe. Isaaniin bakka bu'ee biyyatti galee haasaa akka godhu ajajamuu isaati. Kaayyoo fedha isaan jalatti gurmaa'ee waan ta'eef gara Finfinneetti qajeele. Karaarra gaafa jiru xiyyaara keessa taa'ee gaaffii baay'een sammuu isaa keessa deddeebi'aa buufata xiyyaaraa intarnaashinaalaa Booleetti argamu ga'e. Bagidduun namicha irraa jalaan suufii uffatee karabaataa godhate tokko waliin jira hidda naqiin simachuufi. Konkolaataa Laand Kiruuzarii V8 jedhamu qabatanii mooraa buufata xiyyaara Boolee fuullee erga dhaabbatanii turaniiru. Xiyyaarri ni qubate hidda naqa'u akkuma bu'een yeroo dhufu isaan bira ga'u hatattamaan gara konkolaatti geessanii sardamaniiru. Namichi suufii uffatee jiru bilbila haasaa jira. Erga dhufee haara galfii hin arganne amma saasa'aa jira. Kana gidduutti bagidduun hidda naqa'uun ni guyyaafattanii yeroon itti keessummaan mootummaa irraa affeeramu dhufu ga'ee jira. Yoo dadhabdellee obsi ciree achumatti nyaatta deemuu qabna jedhe. Hidda naqa'uus sababa xiyyaarri tureef isaanitti hime. Konkolaachisummaa bagidduu kanaan karaa eegalanii. Namichi suufii uffate sun ammallee haasa'aa jira. Mooraa buufata xiyyaaraatii ba'anii riqicha Booleetti argamu jala darbanii marfatanii kallattii karaa Qaallittii qajeelanii. Akkuma karaa Qaallittii sana qabataniin tiraafikiin isaan dhaabe. Eeyyama ofiinsaa bagidduu fuudhee ilaalaa gara fuulduraatti deeme. Konkolaachisaa waliin gaafa wal falmiin itti fufu hidda naqii fi namichi bilbila haasa'u sun jaarsummaadhaaf gara tiraafikaa deemanii. Maraatuun magaalattii keessa oliif gadi labaa oolu sun utaalee karaa boodaa konkolaataa bagidduufaa banatee seene. Tiraafikichi kadhaa meeqa booda eeyyama deebisee fi ariitiidhaan sardamaa konkolaataa isaaniitti deebi'anii. Waan ariifataniif asiifachillee hin ilaalle. Arrabi isaanii garuu gab hin jenne. Tiraafikicharraa eegalanii. Kana maariffaallee sirriitti haasa'uu hin dandeenye akkamittiin tiraafikii ta'e? Afaan illee hiikee hin haasa'u bari. Uffata heeraa uffatu malee kopheen isaa isniikariidha jedhanii. Hamman jirree maaloo jirmaa jedhama mitiiree tuffii danda'an hundaa tiraafikii fi tiraafikiin sun gosarraa dhufe jedhanitti agarsiisanii. Kana booda gara kaayyoo dhaabbata isaaniitti deebi'anii. Namichi suufii uffatee gabaasa xiqqoo hidda naqiif dhiyeessuu eegale. Akkas jechuuni. Waldaan keenya hojiiwwan gurguddoo galmeessisee jira. Fakkeenyaaf konkolaachistootaa fi gargaartota konkolaataa deddeebisoo uummataa oofan keessaa harka 98 miseensa godhannee jirra. Dhibbentaan 2 kan hafe magaalota moggaa biyyattii irratti argaman qofa irratti. Bu'uuruma kaayyoo keenyaatiin konkolaataan Finfinneedhaa Oromiyaa keessa ba'u hundumtuu
Sirbarraa kaasee afaan Oromoo akka hin sirbisiifne fakkeessuudhaaf yeroo tokko qofa sirbisiisuu akka qabanii afaan Oromoo kan sirbamu yoo ta'e illee kan afaan biraa waliin wal make yookaan immoo sirbitoonni Oromoo hin taane kan sirban qofa ta'uu akka qabu bu'uura qajeelfama nu dabarsitaniin hojiirra oolchuu erga jalqabne bubbulleerra. Tiraafikoonni baay'eenis durgoon kaffalamee fi kana hordofaa jiru. Waajjiroolee mootummaa keessatti caasaa jalaa kaasee hanga gubbaatti miseensota keenya kaawwannee jirra. Akkuma ati beektu aangoo biyyattii hunda qabachuu fi gararraa goranii gara jalaatti ajajuu fi nama tokko qofatu nu hafa. Biyyi kun bakka duraan turtetti deebi'uu qabdi. Naannolee sababa jedhuun tokkummaan biyyaa diigamuu hin qabu. Biyya abbootiin keenya aarsaa guddaa kaffalanii nu harkaan ga'anii dabarsinee kennuu hin qabnu. Yoo dandeenye bakka duraatti deebisna. Ta'uu baannaan Oromiyaa kan jedhamu kana bakka afuritti akka qoodamu gochuu fi giddugaleessi Oromiyaa akka badu taasisuun Oromoo tokkummaa dhabsiisuu fi halkaniif guyyaa irratti hojjechuu qabna. Yeroodhaaf bakka lamatti qooduu fi qophiin hundumtuu raawwateera. Hanga guyyaan dabalaa deemu galma ga'uun gaayyoo keenyaa bishaan dhugaa deema. Kanaafuu muddamuu qabna. Hunda itti mudduu qabna. Akka jedheeni mooraan isaanii qaallittii raabsaa boba'aa tootaalii fuullee karaa gamoo kaaf deemiin darbanii jiru. Bira ga'anii seenuudhaaf balballi isaanii banamee fi bakka addaa qophaa'eef ga'ee dhaabbate konkolaataan sadanuu bu'anii karaa boroo gamoo ol koranii. Maraatichi waan of harkatti qabatee jiru moofaa wayyaa isaa jala erga kaawwatee booda konkolaataa banatee bu'ee. Akkuma armaan olitti dhageessanii hidda naqii fi bagidduun namicha suufii uffate qabatanii gara walga'iitti deemaa jiru. Kaayyoo walga'ii isaaniis dhageessaniittu. Kana gidduutti karaa qaallitti akka qabatanii tiraafikiin isaan dhaabsisee yeroo isaajjii wal falmaa jiranitti maraatuun tokko karaa boodaa konkolaataa hiddana qofa banatee galeera. Waan isaan haasa'aa turan dhageessaniittu. Akkuma bakka deeman sana ga'aniin isaan karaa boroo gamoorra ol ba'anii. Maraatichi garuu konkolaataa banatee bu'eera. Maraatuun kun eenyu? Maal gochuuf deema? Isaanoo asitti maal gochuuf deemu laata? Kutaa itti aanuun walitti deebina. Sheerii fi sabiskiraayib godhaa. Hiriyoota keessaniif qoodaa. Afoola Oromoo haa tumsinu. Oromummaan miidhagina. Galatoomaa.